Sabaa ta'etu farda. Laal. Akkuma kalee jedhin gadda viidiyoo tola arginu blogoo miidiyaa irra baatee waan hin taane afuufaatuuf ta'e jechuudha. Kan jiru ammayyuu nani hunda isaa mataa lama beeksisaa. Maaliin ta'a? Waan biyyuu nani bakka waan asitti jirtu. Amma dhiifama naan jedhamu. Jaru. Kai. Xanne dachaan si haadhu. Darraa deemee ufuuf jismiina dhukkubaara darraan deemee ana ufuuf mataan dhukkubaara nagaddeessi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Alhamdulillah nagaa kooti deebi'ee dhufee sin jira. Yoo komeettan gidduu kana manan turre sabira waa'ee korraa waa hedduu haasaa turtee argaa jira. Isin viidiyoo waraabdee toon argin gadheestus ani immoo argaa jira silkiin imeelii silkii lamarra waan jiru. Ina arrafitanii na jajjattanii waan fitan na gootaniitu galatoomaa sin jira. Mee arra manatti galee sin jira. Isinis yaada keessan akkuma isi deeggartan yaada tokko isini iccitii keenya yookaan ammoo iccitii dhuunfaa waa hunda miidiyaa irra baatee afuufuunsi yookaan ammoo himuunsi sirrii miti. Arda isin kana gabbaatee dubbachuunsi waan natti hin tolle jechuudha. Amma isin gadi baatee jirti. Asirratti fideen jechuudha isin biratti waan isin iccitii keenya gadi baatteef gaafachuu dandeenya. Laal kanaan gara afaan dhugaa rabbisaa jira. Sabira takka galatee hin beeku har'a garuu kanaan indichiti nyaachuu deema. Inni tuffatinaa isin kun akka gadi baatee dhufaa jirti manatti deemeera. Waalaikum salaam kottu jirraati kottu. Dafi kottu. Maayini utosai. Utosai. Kutini ka. Sabatanii na deeftanii na rukuttu kottu. Taa'ee sirri kuttu. Taa'ee inni taa'e. Asii ija kaameraatti mul'atu. Asii ija. Asii. Waan kaleessa dhiingadde albaa oolti. Abboona rukutini. Wii. Wallahi na rukuttu. Maa akka barbaadetti baatee fittee nama rukuttaa. Seera kamtu rukuttaa. Seerri maali ta'e jechuudha kaa'u seera keessa jira. Jirra seeraan jira darraa. Seeraan jira ta'a. Mana keenya keessatti seerota jedhamu jiru. Jira. Injiru. Dhiyeessee nama dhukkubsaa bara jira. Dhukkubsu. Ana fi dhukkubsataan jira. Siin fayyisi. Sabaa ta'ee dhufaartaa. Laal. Akkuma kaleessa dhiingadda viidiyoo tola arginu blogoo miidiyaa irra baatee waan hin taane afuufaatuuf ta'e jechuudha. Kanaafuu amma balleessee jedhee nama gaafadhu. Wallahi hin gaafadhu. Ma sobaa dhiyeessi. Dhiyeessi. Hin gaafadhu. Dirqama miidiyaa irra baatee waa odeeffannoo. Bagani baga. Adagau bakka hundumtuun keenya dhagahu hundumti nama adagau. Waan itti jirtu kophaa kan kubadhaan. Kophaa kan kubadhaa. Baatee bakkee bultee natti galtu. Nan bulla dhiiraa maal? Hodhiin taate maal? Turtii kan keenya sabdu. Akka kan keenya mana keetti afaan mataa qabaa. Itti barbaade yoo mirgan qaba. Ani kaaddoo barbaade dhaqee bulu. Hin bultu. Dhaqee bulu. Deemee bulu. Akka kan keetii jettee akka kan keetii mana keessa bakkaanis deemee iddoon barbaade bulee noolash nagar. Amma maali bilaal? Amma ifa nagaa kuu yookiin wala miidiyaa nama gaafatu. Maali gaafadhu? Hin gaafadhu soba naasofne. Amma ijoolleen dhukkubsachuun nama jiru. Ani dhukkubsachuun nama jiru duunuu jira. Amma gabbaatee filatiin jaallattu gatii. Yeroon si waan guyyaa lama maalee hidhasila. Deebitee immoo maaliif mucaa dhukkubsataan harkatti ilaalaa deemtaa? Lafta yaana. Walatta yaana ta'e maal? Ilmoo kan kee gattee deemtaa lafa yaada. Zimmi jedhama. Lafa yaada ilmoo kan kee gattee deemtaa. Nama ziyaarama. Nama nyaata. Yoo nama ziyaarta mana keetti galtuu halkan maal bakkee si bulcha?
Yaaraan bakkeessi bulchaa? Bulcha. Bakkeetti si galchaa? Bulcha. Akkasii ani beeku as akkana dhaqiitis Akkama miidhaa na rukutini laa na rukutini an ofii munu dhukkubsa sinajjiisa. Narraa deemi. Ilaas najjeesa nuti. Idduma barbaadetti deebii. Nan deebi'a dhugaa. Idduma dhuftetti deebii narraa deebii bakka. Isan naqa. Seera. Amma balleessee kan balleessine. Balleessine an. Balleessee. Balan balleesse. Soba naa somne kaa. Maamna komatti. Wata kusin komanne an komi miti baane ummata filamidittaa sa'un komi miti. Abdullahi lekkona. Soba qayyaramteetta soba. Soba narraa deeme na dhiyeesse na dhukkubaara narraa deeme. Maasii rakkoo. Na ajjeesuu barbaade molmoo koorraa. Maabduu tamaa. Waan dhatti dhagi tamaa. Dubartii nama nyaata rukuuti. Yoo ati nan barbaanne koo ilmoon koo na barbaadde. Akkasii. Eeshi. Amma lammata dubbataa barbaade. Nan dubbadhaan waan akka dhoskaan jiru ammayyuu nan hima hunda isaa uummata haadha mana beeksisaa. Maaliin ta'a? Waan biyyuu nan hima bakka waan asitti jirtu. Amma dhiifama naan jedhamu. Hunjaadhu. Kaayi. Xanne dachansi haadha. Narraa deemee uuf jismiina dhukkubaara narraa deemee uuf yaa kun godhu. Negatiisi bo. Mataan dhukkubaara na fiifu. Maali? Bakka ani barbaadu numa sin barbaadu laziin irraa deemee. Inuma sin barbaadu. Bakka eeguma mucaafan koo irratti dheengaddaanii numa na jibbisiisa hartaayu. Mee wallaahi jeeti. Maal jechuudha? Bakka guma salaa kan gosa mucaafan koo dhukkubee nan dhuftee guyyaa lama baqattee bakkee teessee ta'e kalas numa sin barbaadu olmaa inni. Faayidaan isaa maal inni bakka itti galamu bakka taa'u bakka jiraachuu. Kan isheen mucaa fidamma. Fedhu. Fayyeera. Si galchaa. Mana galchee ilmoo kooti. Si galchaa. Ilmoo kooti. Ilaalteettaa yeroo marfee geeffan ilaalteettaa yeroo jijjiiranii gama yeroo jibboo yeroo fi kooti dhukkubsataa wajjin jiraatu itti naquu qabda. Booda kama kanaafuu akkina dhaabbaa caaluu danda'u hin jedhani. Kanaafiyyuu ilmoo koo hin jedhini. Ilmoo koo hin jedhini. Amma taa kun godhu kayitiin eeggatan hin jedhu. Waan beela mana abate mana yoo dhimma nama. Ishi mila kun godhu. Ishi kan nyaatan ofi. Anti tokko hin jiru nyaanne. Kayi. Bittee fiddeettaa. Bittee fiddeettaa xiqqoo jedhuun qabaa. Dirqama bittee fiduu qabda. Kayi yaatiin qalaba. Nama bakka lafaara dheessanii bittee hojjedhaa reewu. Abbaa manaa waa bibii hodhu maali? Maafan hojjedhamaa. Ati nu kabajaalataa filas hin kabaju. Narraa deemee nagaddiisi laan nagaddiisi mata koodhanis barbaadaan jiru. Si barbaadaan jiru? Laattu deemin haadha kee gubee maal deemi calaayi. Maal gochi deebiiti. Deebii si jedheera. Sitti dawwaleera. Si cinqeera. Ana dhokatee mana koo keessa ilmoo koo wajjin jiraadhaara. Mamaa kophaa jiraatu hin jiru. Kophaa koo jiraadha bakka. Isa quufee utaalee baay'ee quufeetuma utaalee bakkee jiraatu malee aan kottu wajjin jiraatu dheen giddisiisu. Kanaan gabbaatee waan ta'eef baasaa walirraan gaggaragalchuu hin dandeenye. Eegaji nyaattaare. Woy akkasii. Ahaa bakka hin jirretti akka baatoo barjammarta. Naan jammara amma jammaree yoon ilaala mataa kan keessa hin baafachiin. Haal wallaahi laa kanatti eeggata. Naala. Kanatti qabeenyaa. Naajjeesi. Maasila naajjeefteer tapha. Ija kaameraa duratti ilaali. Utaaltee ba'uu naajjeesu ilmoo hanqee namatti gattee utaaltee ba'uu. Akkan hin jedhin gaa. Jedhaan jira ammayyuu. Iskooti. Ani duba naa ka'u. Lammanatti deebitaa. Nan deebi'a. Nagaddeessa mucaan kan koo bu'aaraa koo. Asii yeroo ta'e ciqicciqii kan ta'e dhaga'uun jiru. Dhiisi mucaan koo dhiisi. Kaide. Nagaddiisi. Jiru nyaanni hin jiru nagaddiisi narraa deemi. Ani mata na dhukkubaara nagaddiisi boo. Argitanii harka kennachiisu eegunoo akkam gabbaatan akkumatti sirrii miti. Ani wandiidha waan fedhe gochuu mirga qaba yoon balleessas yoon hin balleessines namni akka arginatti muree ati kana
እንደዚህ አቶ ጂንኬን ተውና እንጅሩ ይፈልዋል ካናፍዩ akkuma argitan nyaata inni kennu iddoo kunoo manatti galii warri jettan galee nyaaniin ittiin kennamni kunoo manaa akkanatti kabaja dhabe sirriidhaaf. Kanaaf akka barbaade ta'uun mirga kooti. Deeggartoonni dhiiftoonni dantaa keetan.